India. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fayyaadha miti. Gaa hordoftoonni koo peejii koo fi YouTube koo jalatti argamtan marti keessan nageenyi koo kabajaaf jaalalaa bakka jirtan maratti isin akka qabu isiniin jecha egaa akkuma dheengadda jechuudha viidiyoo tokko waraabessiniif gadhiise obboleettiin keenya qaama miidhamtuu uumamaan jechuudha luka lama rabbi akkas godhee uume kana viidiyoo waraabessinii maxxansee obboloonni koo biyyoota garaa garaa keessa jirtan jechuudha obboleettii keenya kana hindiyyaa bira kallattii kootiin gargaaraa turtaniittu gargaarsa keessan amaanaa keessan kunoo hindiyyaaf fideen jira jechuudha namoonni gargaaraa turtan hundi keessan obboloowwan shamarranii dhiiraa rabbi sinirraa jaallatu dhibee zabanaa kana sinirraa qabu siniin jecha obboleettiin keenya duraan jechuudha haala kanaan lafarra siqtee kan isheen nama harka namaa laaltee bultu obboleessa qoxisuu ishee wajjiniin jiraatti abbaan ishee addunyaa kanarraa du'aan boqotaniiru haati ishee immoo dulloomtuudha jechuudha ishee illee gargaaruu hin dandeessu isheen immoo haadha gargaaruu hin dandeessu ofiyyuu gargaaruu hin dandeessu anis viidiyoo kana ilaaleen waraabeen isiniif maxxansee isinis gargaaruu irratti argamtu jechuudha rabbi isinirraa haa jaalatu egaa hindiyyaan kan isheen dhalatte godina Jimmaa aanaa Shabee Sombooti jechuudha kuno magaalaa Jimmaa keessa haala kanaan kan isheen jiraattu xollobdeeti kan isheen bultu jechuudha amma immoo gara fuula duraatti akkuma obboloota keenya dhiiraaf shamarranii kanneen akka Miftaahi Abbaa Azinaab Nasruu Nuuruu Abdul Qaadir Abbaa Azinaab kan miskuudhaaf magaalaa Gaaroot kanneen gada qarshii 13,000 kenniniif jechuudha akkuma isaan gargaaraa turre ishee kanaafis hojii dhuunfaasee ittiin of bulchuu dandeessu akka qabaattuuf jechuudha sababa keessaniin rabbii gaditti jechuudha gargaarsi godhameef jira rabbi isinirraa haa jaalatu meemee obboloota keenya jechuudha si gargaaraa jiran kanaan mee maal jettaan ati egaa obboleettiin keenya kuni dhukkubarraan kan ka'e sagaleen see durumarraa kaasee jechuudha sagaleen see hin ba'u sagaleen yeroon jedhu dubbachuuf sagaleen see ba'uu hin danda'u akkuma miila ishee kana sagaleen see miidhamaadha egaa qarshii amaanaa isin natti ergitan obboleessa koona bira dhaabatee viidiyoo kana fudhatu fi ija ishee fuulduratti ija kaameeraa kana fuulduratti amaanaa keessan lakkaa'een isheedhaaf qaqqabsiisa jechuudha isheenis maallaqa fudhattu kanaan hojii maal waan akkamii akka ittiin hojjettu isiniif ibsite jechuudha anis yeroo erga isin hojii eegalte immoo deemee ammas waraabeensi dabarsa inshaallah jechuudha tokko lama sadii afur shan jaha torba saddeet sagal kudhan kudha tokko kudha lama kudha sadii kudha afur kudha shan kudha jaha kudha torba kudha saddeet kudha sagal digdamii tokko digdamii lama digdamii sadii digdamii afur digdamii shan digdamii jaha digdamii torba digdamii saddeet digdamii sagal soddoma soddomii tokko soddomii lama soddomii sadii soddomii afur soddomii shan soddomii jaha soddomii torba soddomii saddeet soddomii sagal afurtama afurtamii tokko afurtamii lama afurtamii sadii afurtamii afur afurtamii shan afurtamii jaha afurtamii torba afurtamii saddeet afurtamii sagal shantamii tokko shantamii lama shantamii sadii shantamii afur shantamii shan shantamii jaha shantamii torba shantamii saddeet shantamii sagal jaatama jaatamii tokko jaatamii lama jaatamii sadii jaatamii afur jaatamii shan jaatamii jaha jaatamii torba jaatamii saddeet jaatamii sagal torbaatama torbaatamii tokko torbaatamii lama torbaatamii sadii fi shantama birrii 7,350 jechuudha amaanaa keessan hanga ammaatti hanga kaleessaatti na qaqqabe jechuudha hanga kaleessaatti qarshii kanatu na qaqqabe arra booda immoo kan na qaqqabu inshaallah gara fuula duraatti nan qaqqabsiisa yoo qaqqabee jiraate yoo namni gargaaru jiraate jechuudha ammaaf qarshii 7,350 kunoo amaanaa qaqqabsiiseen jira ati immoo amaanaa obboloonni keenya bakka garaa garaa jiran si gargaaran maal hojjechuu dandeesse mee maal hojjechuu barbaadde mee qarshii kanaan mee maal bitta meeme
Okay, egaa sagaleen ishee yoo isinii dhagahamu baate irra isinii deebi'a. Asii fachi deemtee kadhachuun dandeessu wiilcharii cunqursuu waan hin dandeenyee fi qarshii isin gargaartan kanaan qullubbii, shunkurtii, timaatimii, dinnicha waan akkasii biteetan iyyuu nagada dhagabaa daarii taa'ee jetteetti hunduma keenyarraa rabbi isinirraa jaalatu. Egaa ulfaadhaa kabajamaa rabbi isin rakkisin jechuudha. Obboleettii keenya cingii keessa jirtu cingii keessaa baaftaniittu ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa. Salaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatu. Ulfaadhaa bakka jirtan baratti nageenyi isin haa qaqqabu isiniin jechaa dhaamsi koo haala kanaan qaqqabsiisee hin jiru ulfaadhaa.